akkosa harkaa fuudhee seetee birrii jala kana dulloomee nama jala fuudhu dhabee lafa tafan qabe masqalee mallateessanii sadaqaadhu nama dhabani anifati tu afaan bannee waggaa 17 kayroo keessatti eenyu obboleesso gaha gowwummaan dhaabate ana kanan godhaa jira dhiisiga museenaan nagaalaa Museenan ganama baate nagaa qabaasunas walqubama. waraabamee yoo na bira ga'e naada wali warakkata keessaan dubbanna Omar ko waa'ee faranjii fuudhuu kan irratti hin dubbattu qaraa jirti godhe. Kana baasiin jedhe ka faranjii fuunee qaxxaamuraan oola malee wanti nuti Angurraayyoo itti dubartii baay'ee gurraan itti manii amanuu dinnaan qaraatti seensisee bara. Akka diirra biikana ijumaanuu argitu bakka arbaa wotuluuttaa sana ijumaan argituuf qaraasisaa jira bara Museena. Maaliif jala achi haa qaraatu. jaartii kan biraa fuuchuuf galchitee ati quraana. Gurraan itti himnaan galuuf didee yoo qaraatee xiqqoo itti furee eeyyamte jedhee ta'e qaraasisaa. Hangan hin jedhu. Karaa qaxxaamuraa ammaa qabadhu jedhe. Qabadheera. Antallee gadi afaan Oromoo hin beeku. Ani mubaarikii jaalladha jette. Keessaan sitti hima. Dubaay deemta moo amma eessa deemta? Achirraan biyyarraan. Anamma yeroo barbaade nuuf goottu waan ittiin somna hundaafu. Baay'ee. Biyyarraa waan nuuf jedhu. Shorbaa waan argisiif jedhu bakka. Baay'ee. Ariif noo. Hin xaxxaalle. Dhadhaa moo faamilii. Asuka kana yoo barbaadde giiftii kenne laayif goolii puush godhe erbitti eedallee tola jettee miliixxe. Ati sarraatanya abbaa keetiin naseeta wayi daabboo naan kennitu wayi giiftii naan kennitu gizee rakkatte akkatti bakka taa'uu fiigichaan dhufee si bira dhaabadha. Lama jeeno. Puush godhe. Min jedhee doktor. Ergan ka yeroo gadhiise. Isuma dhugumaa isa rabbisi argu. Akka tokko siin ballanne yeroon. Asuu yoo dhukkube mataan bawuu dhukkube mubee na dhukkubeetti halkan jechuudha. Qophaa keenya dhaqee fuudhee mana hakimii geessee deebisu. Ergan ka yeroo gadhiise ziggitti dhagoote dheengadda bakka qophiitti naan argu walitti marattanii lolaa koo manaan isin jette. Nan dhiise waan an taajabee keessa. Fatiyaan ergasii narraan buune mataarra na teessu. Akkasana maalan dubbadha. Maa inni garuu Ani ummata kiyya ummata kaayiroo ija takka ilaalaa jira hundi isaanii kanaaf. ija tokko jaanfattee. Ija tokkoon ilaala asullee haadha faaxallee bakkiyallee hunda isaanii ija tokkoon ilaala. Muudiin kun naaf gala. Itoophiyaatti wayyaan hin gamsiiftee fi jennaan ummanni gamaa gamanaa inni amaariffaas inni tigiriffaas maal jedhee kan beektaa? Inni tigiriffa laalaa inni sana tigiriffa. Inni afaan Oromoo jechuudha. Yaa Rabbi masgidatti. Yaa Rabbi mootummaa ija tokkoon nu laalu nu kenni jedhee attaraawwii sana keessa hin jiraaman. Amiin. Amiin jedhaa bulla. Warri charchii dhaqanus ጌታዬ ሆይ በአንድ አይን የሚያያኝ መንግስት ስጠን jedhanii kadhatan. Warri kaanis dahaan ምናምን በቃ አፋኑ በቤከኒin mootummaa ija tokkoon nu laalu nu kenni yaa Rabbi jennaan kach jedhee dhufe ka Hayila Maariyaam Dassaaleny. Qat. Ija tokkoon laale hunda. Gataaf jedhee as bahee ummata kunkii kanan jedhee kan walitti qabee ummatuma Itoophiyaa jiru. Mee iji mootummaa ija tokko yaa Rabbi sorgoos tokko adda baaftee kadhattu yaa Rabbi mootummaa gaarii nuu kenni akkasin jettu maaltu ija tokko inshaallah hiyyeessiniif gabaa waliin argattu ni jedhamu sakkanaatila si galee hiyyeessiniif gabaa waliin argatu du'aa yeroo kadhattan sirreessaa kadhadhaa nan nageessan qaba. Anam ija tokkoon laalaadha xiqqoo. Isa keetii lafa jedhe. Ija kanallee isaa qadhabale ija tokkoon laalaadha hunda. Ija tokkoon laalaa jira ijoollee kan yeroo jettee maasha Allah ilaali rakkoon qabu abshir. Asuun lolaa koo jetteen asuuni nama natti qixxeeffattu akka hin qabne natti himaa turte. Natu mana hakimii geessa natu wajjin cinqaba wallaahi gaafadhu kun sa'aatii meeqa irraa dhaabadha asuudha mana hakimii geessa yeroo dhukkuba. Amma eegaatti kaayiroo gadhiifte cinqiin sun hundi dhukkubni hundi irraa gale kaa dhukkubsattee hin beektu. Maaluma ejjibadu deeni jambata. Duraanuu situ dhibee itti ta'e.
أعوذ بالله من الشيطان لولا كو سنجتي والله وندي غرو مداكي سنه دي ممن نانا سورغي لولا كو نسنجتي مداكي سنه دي Halkan bana redditi boş boş gemi undana taba çifti var. Riyaz Boran'a rakam ne? Isingi na god. Baay'ee bareedduudha. Ani kayroo nan jaalladha. Ani kayroo nan jaalladha. Natti qaba tokkittiin dubartiin tokko salaamtaa rabbii naan jechuu didde. Kuna. Loltuu ko. Loltuu ko isiin lolaa ko jetti. Maasha Allah kayroon mageessa ilaa walii ta'uu akka fatara. Namatti hin tolu garuu. Shaklakum. Bakka kayroo gadhiifte neetworkiin qabe kaa Itoophiyaa. Obboleessoo amma kissiidha qofanii dabaluu fanteelee amma ol galee ta'an nagaatti bo. 5G guuttadhu ni meseejii naa ergan. Birrii 2000 nyaadhu nuku jedhee kanan keessaa qabu itti ergee 5G guuttadhe. Amma kunoo jedha ka. Diimaa agarsiisaadha bar. Piliis warri teelee hojjettanu na jalan dhabamtanu nan beekaa. Dhaqlaallaan keessan. Ijoolleen biyya jirtu akkamitti fayyadamti sistama jaraa keessa seenire? Wallahi 5G birrii 2400 digdamaan guuttadhu jennaan amanee guuttadhee maal jetta akkana ta'e. Wal sataruun hin jiru. Sirree fadhaa osoo keeffattan ganama. Akkamitti guuttata warra biyya jiru? Raacheen fa'a. Neetworkiin silaa na qabaara. Birrii 2400 guuttadhe. Dawwala ammoo. Tidak wala tu gafatan. Dah wala. Lekiti. Barana wa ibart beta Safaricom jennan jira. Ai nanyata me Safaricom na waya. Aba Safaricom tele kana wal da beta ni Safaricom kan Kenya jennan are da ke bitat. Achuma live gale Safaricom mi male fayyadamina jennan isu wal kuma sitte war dagai. Safaricom male fayyadamina jennan dubbiinatti ta'isi dubbiinatti natti dabalame waan si jaallannu fi malee naan jedhan waan akkasii gadi baatee inaaseen si laallatu beeksisa godhaa hartaati Safaariikoom maasii galchee naan jedhame maal nan galchine ma hawaasa kootiifan jiraataara sirreeffadhaa kan neetworkii keessan wallaahi balaanatti cuma dhuguma balaanatti buusan natti dabalanii wanni kun teelee bira geenyaan rakkoodha naan jedhan akkamitti rakkoo ta'an jedheen daataan na dideenaan dhaqee Safaariikoom bitan naa hojjeteen jedheen gadi baatee mordoftoonni 200 si jala deemu waan ta'eef gadi baatee waan kana beeksisa gochuu eeyyama qabaachuu qabda Itoophiyaa keessatti kalas beeksisi isin dhawwinaa naan jedhe eeyyama qabaatu jedhamte waan jedhan. Warri beeyla hojjetu eeyyama qabaadha. Eegaa eeyyama abdii geetachoo eeyyama qaba hundinuu eeyyama qabu. Dorgomameetu amma amma baa'u. Akka. Walumaa galatti nanna qabeelee dhuman nagaa gajala. Dorgomuu qabda Itoophiyaa keessatti. Waada nu jira amma nanna qabu kamiifuu nanna qala keetanii jira akka dambanyaa tokkotti taa'ee ani immoo waan hin qabeen gadhiisuun beektaa Kaayirootis. Teeleen amma jira baanii amma silaamman naqa. Nanda qatta talaa fi qabadde naqa bara. Nagee yaa jara na barii kuma 200 fi deebisa daqiiqaa tokkoof unlimited guuttadhe sakandii tokkoof zuu jechuun qabuun jedhan. Mageesse. Ati amma osoo suuqii wayii barattee beeksifattee yoo eeyyaman qabaatin si hidhanii? Kan koo beeksifachuun kuttaa waan irraa bitaa jedhee. Maal jechuun? Eeyyama suuqii waan qabaadde moo? Eeyyama suuqii maa sila gaanni beekamaa? Eeyyama suuqii yoo qabaatte suuqii. Beeksifachuu hin danda'amne? Eeyyama suuqii yoo qabaatte jedhan. Inni jedhe meseejii danuu naqa qabe jedhe eerpoortii keessatti kennameera maqaan akkasii naan jedhan itti inni garuu akkan deemaa jiru sitti illee kaleessa yeroo olii bilbiluusan bor deemuun oolu siin jenne. Jaarri moo haayee. Obboleessa wallaahi salaamataa ilaalaa akkatti irra simatan laa warri eerpoortii keessaa waan kanaa jedhu bakka dhagaan dhuftee naan isintu jiraafan wallaahi akkasiin jedhanii na jala jiru wal isintu jiraafan deddeebi'aa irraan jedheen gaafa si as keessaa baatan nutti himaa keessaan illee ta'uun jedheen nuuf nu lama. Kolfeetu abshir naa jedhe. Suurtii keessatti qaban ta'a.
Bakka doktor laayivii galuufanii maatiin mucattiin eegaa as jiru miti asa dhufan laata achi muuziqaa jira ka haadha babbaa qofa nama miti laayivii seennee dhaamsa dabarfatanii yoo galuu barbaadan haa galan sa'aatii qacci gochuun qaba bakka doktor bayanachi nagaatti rakkoon qaba bakka nagaatti nagaatti እንዴ ኢትዮጵያ አርጊታኒ ዛሬ ጁማ ከብስ ነው ብልሱማጎ ይርታ ወይኔ ኢትዮጵያ ይሽከረው Hi. Hi. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine. Where are you from? I'm from Somali. Somali Bati. No, I don't understand Somali. Okay. You play one game, bro? No. Why? You are from Somalia. You can't speak English Somali language. I don't speak Somali because I have come to Kenya while I'm very young. Oh, are you now Abba Abdi? What? Are you now Abba Abdi? Never give up. Me just I'm in Kenya. Look, So you don't want to play with me? You married or single? I am single. You have very durbu month 24. You have virgin? Yes. Never do anything. Just play then with me. Okay. If me win, stand up African dance, okay? Okay. Actually, I was playing Somali dance, me. Okay. Happy birthday. Yalla family. Family happy birthday. Winnie ko nya karo rambale sene namiti. Dena nama kumar ibba jahat tadi. Yeah? You I talk miss with you. me? Yeah. Please send me your phone number. I call you. You are beautiful girl. Thank you. You have big double. Someone sent a boosting glove. What? Boosting glove. I just have a boosting glove. Oh my god, thank you. Guys, use the boosting. Guys, don't send roses in the boosting. Thank you. Please, Guys, oh, thank you. Guys, have a wonderful day, sir. And you, someone to, if you have a glove, send a glove. What? Please dance, Melly. Sute, Pariye. Guys, someone to send a boosting again. Someone to send a boosting. I don't want to. Pariye, This guy's going to win.